Mikiyaas raajicha boqonnaa 4 namni na dubbisu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 sirriitti dhaggeeffadhaa. Ishee kasidha. Bara booddeetti tullummanni waaqayyo irra jiru. Tulloota hundumaa keessaa akka isa caalutti jabaatee dhaabbata. Ol kaasarkaa ergaan seekama. Dhugaan sittima tu ollaa jirtu maatii jirtu biyya jirtu keessa ol kaatee mul'ata. Eeshi ol ka'ee jabaatee dhaabbata. Ol ka'ee jabaatee maalta hin dhaabbata. Meme mila keessanii kaa dhaabbataati jabaatee dhaabbata jedhama. Jabaatee dhaabbata. Jedhi dabali jabaatee dhaabbata. Jabaatee dhaabbata. Dhaabbata achuma hin dhaggeeffanne. Eeshi gaarota hundumaa gararratti ol hin ka'a. Gaarota hundumaa gararratti ol ka'a. Sabni hundinus gara isaatti yaa'u. Gara isaatti ooyi harka kee kenni. Kennaa guddaatu maqaa kee waamee gara kee fiigaa dhufa. Warra si jibbee warra si achaataa raadiyaa. Warra si ari'achaa ture si barbaada dhufa. Sabni hundinus gara isaatti yaa'u. Sabni ooyi harka keessan kaasa gara koo dhufu jedha. Namni naman gara yoo dhufu. Gara koo dhufu. Amantiidhaan gara koo dhufu. Gara koo dhufu. Kan na jibbeesse. Kan na jibbee. Kan na jaallatullee. Kan na jaallatu. Maqaa koo waamaa. Sagantaa galataatiif. Bara 2016. Gara mana koo dhufu. Gara waldaa koo dhufu. Gara sanyii koo dhufu. Sirratti ta'ee. Sabni lafa irraas baay'atanii hin dhufu. Sabni lafa irraa baay'atanii hin dhufu. baay'atanii dhufu. Itti tuqiitti baay'atanii dhufu. Baay'eedhaan si eebbiseera. Dibata baay'ee si eebbiseera. Eeshi baay'atanii dhufu. Xiyoon keessaas seerri Yerusaalem keessaas dubbiin waaqayyo waan ba'uuf karaa isaa akka inni nu barsiisuuf nus daandii isaa irra akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana waaqayyo gara mana waaqayyo isa kan Yaaqoobitti kan caalaa toolaa baay'isaa eenyu gara tulluu mana isaa kan Yaaqoobitti ol hin baanan jedhu. Maqaa kee waamitii gara tulluu beeluutti jedhe. Gara tulluu Yoosefitti ol hin ba'u. Jedhi gara tulluu maqaa kee waami. Gara tulluu Yoosefitti ol hin ba'u. Gara Yehuutti. Ana siin abbata argina. Gara Yehuutti. Asiinuu sira gara Yehuutti. Gara kee haa dhufani. Gara kee haa dhufani. Akkuma battanii ta'uu asirratti lafa kanatti maqaa qulqulluu keessa raajota qulqulluu 17 jedhe. Isaan keessa raajota xixinnaa gurguddaa kan jedhaman jiru 12 gurguddaa xixiqqaa keessa shanan sababu isaan keessa Mikiyaas raajii tokkodha. Akkas jedhe raajoti baay'ee Saamu'eel Faatikaanii amma babbara waan baay'ee raajanii dubbataniif Mikiyaas boqonnaa 4 dhufee gaafa dubbatu bara booddee akkana taa'ee tulluun manni waaqayyoo irra dhaabatu akka isa hundumaa caalutti ol ka'ee maal ta'a hin mul'atan. Obboleetti godhaa sii qaba. Obboleessa koo maatii godhaa sii qaba. Amma yoo naatti dhokatee amma garuu waaqayyo barri 2016 bara mul'atu. Barati mul'atu leera. Namni tokko na mul'ataa jiru. Dabali na mul'ata jira. Nama tokko nama dubbisiitti na mul'ata jedhi. Itti dabali na mul'ata jedhi. Dhugaa moo? Namni namni mul'atu. Maqaa Yesuusiin faajjiin ulfinaa sii afuufamee mul'ata. Isan dhufa ishiin dhufa jedhanii kana moo faddi ulfinaa sii fe'ama. Egaa kaleessa kan si jibbaa ture sabni baay'een jira garas keetti yaa'u gara kee dhufu baay'atanii kaleessa koo nagaa gaafachuun barbaadan kaleessa qameechuu bara karaa isaanii irraa qabatanii irra darbaa turan har'a garuu maal gizeewu darrasi. Har'a maal yerootu ga'e. Yerootu ga'ee jira. Yerootu ga'e. Gaafa inni jedhe yeroo ga'a. Gaafa waaqayyo jedhe xinnaanis guddaanis nama barbaada. Uummasin ajoon baay'aas. Dinamanta kanaman waaqayyo tuqatte hojii gurguddaa keessumaa nama 11 hojii gurguddaatu godhama. Hojii sirriitti immoo akka hojjettu akkati sirriitti hojjechaa jirtu lola sirriitti kan sodaati yoo jiraatteeta. Kanaaf laala lola guddaa keessa dhiibbaa guddaa keessa turan jirreen. Raajichi kun immoo keessumaa nama taa'u
Guyyaan si gaheera. Bareeda. Miidhagda. Kaatee mul'atta. Namni sun bara keeti. Namni amanu tokko bara kootaa jedhu. Dabali bara kootu jedhu. Nama tokko lama jaalata baay'ataniif gara Yihuduuf እኔ አላም ሁለቱ ሺህ አስራ ስድስት ብዙ ሰው ባለ ራዕይ ይሆናል። ነብይ ባያባሙነታታ መነሳት ሆጂሳት ወልዳሳት ወላሳት ቢያሳት ማቲሳት ዳዊት እኮ ማቲኑ መታሬ እንታቆነን ያያን ያላ ጌዲዮን ሳካስ መንታቆነን ያያን ይፍታ ሰርቂተኒ ጦቆ ተበርዲት ሁለቱ ቆድም ሰገለተኑ ለገተሪያ ገሩጋ ፈጉያንጎ አመት ልፍቱ ቶማጎቹ እንደሚሆነ Waaqayyo barana fidera ida. Waaqayyo barana fidera. Maal jechuudha kun akka tulluun maqaaluutti tulluu baay'ee jiru. Inni mana waaqayyo jechuun isin eenyuudha dhaabatanii Yesuus irra dhaabannee kattaa Yesuus isaan kun immoo akka sa'uutu maqaaluutti ol kaanee hin mul'atu. Akka keessa ol kaasa nam mul'ata ida. Itti dabalaa nam mul'ata ida. Jangan nak mula lagi. Tidak boleh lah. Ini nak dua ya. Ini nak dok saya lah. Dok saya lah. Ya? Ini si dok siapa? Ante. Memang aja. Ini dia belajar lah. Sabar.